Biiroon Fayyaa Oromiyaa kabaja guyyaa ayyaana Riivaanii Adii kabajame sababeeffachuun miidhaa dubartootaa fi daa'imman irra gahu hambisuuf seektaraalee qindoominaa waliin mari'ate. Sagantaa marii kanarratti abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee akkasumas seektaraaleen qindoominaa argamaniiru. Biiroo Fayyaa Oromiyaatti Daayirektarri sirna koorniyaa Siister Salaam Haasan guyyaa ayyaana Riivaanii Adii yoo kabajamu miidhaawwan dubartoota irra gahu hambisuu fi guyyaa dhiironni waadaa itti galan ta'uu ibsuun miidhaa dubartootaa fi daa'imman irra gahu hir'isuuf hubannoo hawaasaa cimsuunii fi qindoominni qaamolee hundaa murteessaa ta'uu ibsaniiru. Akka Oromummaatti aadaan kun baay'ee aadaa bareedaadha. Oromoon aadaa bareedaa qaba. Aadaa bareedaa kana immoo qabatee akka itti fufsiisuuf dubartiin miidhamuu qabdi sagalee jedhu hin qabu. Daa'imni miidhamuu qabdi sagalee jedhu hin qabu. Daa'imni gudeedamuu qabdi sagalee jedhu hin qabu waan ta'eef achirratti maal gochuu qabna kan jedhu waliin mari'annee bor sagalee akkasiin nu taatan iddoo kanarratti kan abbootii gadaa baay'isnee waamne sagalee akkasiin nu taatan nu barbaanneetu waan ta'eef seektaraaleen qindoominaan iddoo kanarratti argamne maal gochuu qabna waan kanaaf waltajjii bifa bareedaa kanaan duwwaa kabajne cufuu duwwaadhaa kan jedhu sanallee assaayimentii guddaa fudhanne waan kana bor mucaan kan keessantu miidhaan kun irra gahaa waan ta'eef dhiironnis baay'inaan har'a bakka itti waadaatti seentan bakka itti waan kana balaaleffannu kan guyyaa tokko qofatu hin ta'in yeroo hunda kan irratti hojjennu ta'uusaa sinii kaasaa. Itti aantuun hooggantuu Biiroo Fayyaa Oromiyaa Siister Tigist Tafarii akka jedhanitti akka biirichaatti mirgi dubartootaa fi daa'immanii akka eeggamuuf akkasumas miidhaa dinagdee isaan irra gahu hambisuuf hojiileen hedduun qindoominaan hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Miidhaawwan dubartootaa fi daa'imman irra gahaa jiru mana keessaa ka'a waan ta'eef dubartoonni miidhaa qaamaa fi xiinsammuun akkasumas hawaas dinagdeen akka hin miidhamneef hawaasni karaa aadaa fi safuu isaa eeggateen eeguu fi kunuunsuun hunduu ga'ee irraa eeggamu baachuu akka qabudha. Egaa miidhaa koorniyaa gaafa jennu miidhaan qaamaa, miidhaan sammuu, miidhaan dinagdee akkasumas immoo miidhaan wantoota fedha isaaniitiin ala isaan irratti raawwatuun qaqqabu akka jirutti ta'ee miidhaan dubartootaa kan jalqabu, miidhaan daa'immanii kan jalqabu mana keessaa qaama hawaasaa isaan waliin jiraatanidha waan ta'eef yookiin akkachirraa jalqaba waan ta'eef dhimma kana ittisuun dhimma kana dura dhaabbachuun dhimma nuti yeroo tokko mari'annee akkuma amma ka'aa ture waggaatti yeroo tokko kabajnee keessaa baanu qofatu hin taane guyyaa guyyaatti hojii keenya keessatti oolmaa keenya keessatti raawwiin keenya maal fakkaataa dhiibbaan qaqqabaa jiru maal fakkaataa akkamittiin ittisuu danda'u nurra jiraata kan jedhu kan itti yaadaa adeemuu danda'u nurra jiraate akka ta'etti ilaaluun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Hirmaattonni saganticha irratti argaman yaada kennanii miidhaa fi yakkoota dubartootaa fi daa'imman irra gahu hambisuuf hawaasni hunduu ga'ee irraa eeggamu baachuu akka qabuu fi hubannoo garaagaraa hawaasa keessatti uumuuf kan hojjetan ta'us dubbataniiru. Dhaloota keenya dhaloota boru nu harkaa fuudhuu danda'u dhaloota waa hojjete biyyittii kana bu'aa buusuu danda'u horachuu qabna. Akkasitti nuti kaawwan siinqeetti hin gorsinaa kallattii jiru hin gorsinaa miidhaan daa'immanii irraa akka hin geenye dubartoota harka namaa eeganillee harka namaa akka hin laalle of danda'anii biyyattillee hirkannaa akka hin taane sammuu isaanii amansiisanii gadi bahanii hojjetanii biyyittii kanaaf illee bu'aa akka buusan maatii isaatii illee akka bu'aa buusan ergaa dabarsina. Hawaasni keenya hunduu tokko ta'uu qaba. Poolisiin, abbaan alangaa, manni murtii, uummanni hunduu tokko ta'uu qaba. Oonuu tokko hin taane rakkoon adda addaa nu mudate jechuudha. Rakkoo kana hambisuudhaaf uummanni keenya tokko waliin dhaabbachuu barbaachisa. Balaaleffachuu qaba, gadi bahee balaaleffachuu qaba. Seerri immoo akka seeratitti murtee jajjabaa irratti murteessuu qaba. Nama waan akkana hojjete kana akkana godhe jedhanii afaaniin dubbachuun baay'ee namatti dhagama waan ta'eef namni gurraan kana dhaga'u hin barbaachisu waan ta'eef kana tarkaanfiin irratti fudhachuudha barbaachisan jedhan akka kiyyatti.